Ado. Akkasii beeyte Eh. kalas ati waan nangesan amma takkaan lafaan haqaa itti himadhu. Ani sitti ani dammo waan beeku irra guddaan abbaan dhimmaatittis haadha dhimmaati dhimma ilaallattus kennaa bira jira. Ani dammo waan irraa beeku irraa ji'a dheertuu irraa wanta argee amma baatii jaha mucayyoon namatti kennattee deemte. Ijoollee lama nama kennattee deemte. Ijoollee daa'imman lama dhiira takkaa fi intala takka fiddee namatti naa qabaa dalagadhee dhufaa jetteetiin itti kennattee deemte mana dalagaa. Hayyee. Erga deemtee baatiin jaaffaan ishii duutee jiraattee namni irraa beeku hin jiru bilbila gachufattee baatiin jaaffaan ishii jimaata dhufu kana. Baatiin jaha. Ijoollee dhiiraa fi shamara nama bira kaattee deemte. Hayyee. Keettee deemtee erga keettee deemteeti dawwaltee daa'imman tuniin ijoolleen tun hin jirtu jettee hin gaafannee daa'imman tuniin biyya kana keessatti ka baajata barbaaddii manni kun wajjin himamaa turee yookaan baatii tokko booda ni dhuftii lama booda ni dhuftii sadi booda ni dhuftii jedhanii obsaan eegaa turanii hanga ammaatti gartee wanni ishee argan hin jiru. Okay, waan si gaafachuu barbaade. Baatii sila baatii jaha naan jette. Baatii jaha amma jimaan ni dhufu kun amma baatii jahaffaa ishiitu murata. Bala amma lubbuu isii barbaadu jira moo komii isii himachuu barbaaddan? Nuti komii isii himannaa komii akkii itti himannu gara birootiin barbaadu jirra mucayyoon tun beeytee gara birootiin akka ijaazana bira deemtee gara birootiin isiin guutu quba qabnaa yaani nama kana irra ga'uu dadhabne malee. Hayyee. A'uuzu billah. Bakka biraatiin buutii daa'imman tana ijoollee isiitii dhuftee guyyaa kan tokko ilaallee daa'imman tun akka malee rakkataa turanii. Xaajib abbaan daa'immanii hoo? Abbaan daa'immanii ijoollee daa'imman abbamaa kan finatti hin fakkaanne qabamee biyya gale jira. Okay, isa abbaa daa'imattoo bibanii ittiin himanii? Abbaa daa'imaa barbaadaa turee turarraa. Qabamee biyya galee jedhanii ijoolleen kaati gurguddattee ijoolleen amma gaabaatichaa keessatti duraanuu daa'imman gurguddoo lafa keessee bira deemtee daa'imman tana hadhaa osoo kaasanillee biyya ergatanii odoo biyyallee galchaniiti namni waan fedhellee godheetiin ergateetiin waan fedhe godhuu danda'a. Xajib waan naa gootu. Laftis ramadaana beektaanu cubbuu namarra hin kennu. Durallee sitti haasee jira agartee ati amma kallattiidhaan. Nama ijoollee sana guddisatti naa kenni jaartii hoos bijaatan itti naa kenni. Ayyee dubbise warra ijoollee biratti ifatanii deeman warra dhimmi ilaallatu dandeettii. Warra dhimmi ilaallatu agartee warra dhimmi ilaallatu. Ijoollee sheer godhamee waan jedhu. Waalaikum salaam warahmatullah. Akkam nagaa. Nagaa alhamdulillah. Ijoollee anarratti gatte. Ijoollee si bira gatanii? Maratti gattee gaafa duranaa qaba na kennattee deemte. Ijoollee gaafa walaa ijoollee na qabisiin jette? Hayyee. Qaba natti kennitee deemtee baatii tokko dawwalaa turte. Hayyee. Gaafa baatiin gahee jedhu asitti hin baane gara itti baate hin beeku ijaasaa baate karaa biraati jedhanii tokkomaan hin jiraa hin waa itti bilbilee hin dhabe. Hayyee. Guyyaa lamaaf sadii bilbila difatte gaafa sanillee. Hayyee. Booda gaafa kaaniin banattee maatti fattennaan arama birrii na dhorgatee difattee naan jette. Hayyee. Hayyee birriillee dhabdu ijoollee ta'e deebii jedheen. Hayyee. Haadha ijoolleen ta'e qoonqoo qabdi. Hayyee. Birriillee dhabdatuna arabaatiin nyaattee dhugda. Hayyee. Gara daa'imman ta'e deebii kootu daa'imman ta'e fudhuu jedheen. Hayyee. In dhufaa godhu dhufa tokko mallee baatii lamaan asobdi. Hayyee. Gaafa baatii lamaatti xumurachi of dhiyaattu ani ijoollee sana hin barbaadu namaa kennii naan jette. Sila ijoollee ishii tanamu. Sama ofii argatte mucattii hin barbaadu mucaa eessattillee illee hin dhiisuu hin fudhatu illee dhima dhufa. Hayyee. Samu yatti hin ajamuu seetu mootummaa kenni seetu namaa kennii jechuu eegalte.
Qoy isimat ijoolleen ta'isiiti moo isillee namarraa duraan namarraa fuute? Laa wallahi tasiiti. Qoy isiin tun biyya kana wal barattan moo akkami isiin? Ani duraanii ani haadha ijoolleeti beekanii mana ta'a. Hayyee. Jiruu biyya namaa namni qaqqisee hin taa'u waaqota ilmoo namaa kana yoo argu yoo ilmoo namaa arge ilmoo namaa qabaatumaani waa mana keessa waan ilmoo biyya tajaajilu sosocho'a. Bakkee keessa hin ba'u. Hayyee. Akkasuma keessa ijoollee daa'ima nattee irraa wal baranne. Ajjib isiin dhalattu ijoollee eessati? Isiin ijoollee asallaati. Asallaa gandii warraa'u qabaleen? Aanaa leemmuu bulbulooti. Leemmuu bilbilooti? Maqaan isii yoo ennunni? Kabiyyaa Kadiijaa Bulloo Dikaatooti. Kabiyyaa Zaytunaa Bulloo Dikaatooti. Kadiijaa moo Zaytunaa? Zaytunaa kas keessatti Kadiijaan Kabiyyaa Zaytunaa Bulloo Dikaatooti. Ka warri biyyaa ittiin beekoo eenyu maqaan isii? Zaytunaa Bulloo Dikaatooti. Zaytunaa Bulloo? Dikaatoo. Dikaatoo Zaytunaa Bulloo Dikaatoo. Zaytunaa Bulloo Difaato. Hasbunallah wa ni'mal hayya. Akkessa ammoo namaan tokkis Khadijaa abuunaa jetti hin sobbi kakkeessaati kuni. Khadijaa abuunaa kuni kakkeessa ittiin janaajantu ka ittiin mana arabaa deemtu jecha. Ka ittiin itti janaajantu Khadijaa abuunati? Hayya. Ati jaarsa isii hoo beekta? Ka abbaa ilmaanii? Laa wallaa jaartotii hin beeku hanqaraa ijoollee irraa haaluma ijoollee daamanna fiddura na barattee ani jaartotii ho'iituu hin beeku. Jaarsi biyya gale jettee tuma sobbii bisee naa daawwattu jaarsi qabamee biyya bu'ee naan jetti jaarsi fi eessa hojjetu dhimma naan jetti hin beeku an jaarsan qabdii hin qabdu allahu aalam hin beeku wallaa. Balaa rabbii hin bu'e. Ati isiin daa'imman tana dhaluu isii beekta garuu ilmoon tunniin tamshi ta'uu ni beekta? Ka isii ta'uu moo? Wallahi daaman tasiiti. Hujatti suura masiitii tahaadhaatu ilaala. Kasii waliin seettee kaatee jirtu. Wallahi kasiiti kanamaatii miti daaman. Suura ergitanii? Akka warra siitittuu daawwallee asii dadhabnee isii tokkoffaa gaafa jalqaba narra gattuu dhaagattee bilbila narra cifatte. Aakera koottu ani birma keetu hin hajamu ilma mateeti abdeebi. Ilma matee narraa guutu rabbii jedhi ilmoo kee koottu narraa guutu. Jireenya biyya kana namni ka ofii waliin ufa barattatu ni beektan namni hunduu biyya namaa kana akka yookaan qotatanii oorruu wayiitii hin nyaanne. Akka gargaaranii tokko hin elmanne ni beeku. Dhugaadha. Ani ilmootee osoo mindaa ta'ee gad ilmootee hodii rabbii jedhi ilmootee koottu narraa fuudhu jedheen. Amma akera yoo isin narraa bilbila kana kutuu baatte bilbilma siitu hin cufadha naan jette osoo narraan cufatin jalqaba biloo kana boote hiima osoo asirratti achii kaatee. Sila situ mallaqa. Itti dawwalee jennaan kaalas bilbila kana seenii birrii dhibbaan cabsee bitadha naan jette. Dhaagattee guyyaa lamaan gullee bilbila cabsite. Akati akkuma wallaa ilmoo namaa hin beektan haka ba'aan ilmoo namaa namatti hin baatu ilmoo ofiitu haga dadhabanii beektan wallaa waliin cinqamnee dadhabnee ilmoo ture affaadaa hidhatti ijoolleen lamaan. Ilmoon. Qallaba affaadaa haka biyya kana ulfaatu ni beektan jiruu biyya kana biyya ormaa hunduu ni beeka wallaa waliin rakkadhe. Garuma argeen hin jedhawa jennu bilbila nama hundaa biloo gootee himoo gubbee bilbila bidhaa fayyadatte biyya irraallee bilbila nuu kennani bilbila nuu kennan kanallee durii eeganitee duriyyeen kiyya jettee fakattee dadhabne. Warra isii yoo qunnamuu hin dandeenye hiriyaa isii ka warra biyyaa isii beeku as keessaa isiin hiriyyaan qabdu nama firaan qabdu jaarsatti himattanii jirtanii? Warra biyyaatti mannee obboleessaa fi abbaan hin jiru obboleessatti mannee obboleessi bilbila nuu kennee bilbila obboleessi nuu kenne namni biraa nurraa kaasee dadhabne. Obboleessi isiillee jira as keessa? As keessaa miti biyya jira asirraa dadhabnaan biyya xiyyanne. Akka haqan baatii xiyyanneerra nu wallaa. Ijoollee lama jettanii ijoollee lama? Ijoollee lama suuraa achirra jiru sannaadha. Mucaa durbaatii fi dhiiraati. Laa ilaaha illallah. Jarana ina kunoo mee suuraa ina kunoo micattiin tana. Ina micaan tokko kana jechuun micaanuu guddaa ka waggaa meeqa kun? Waggaa 5. Ka dhiiraa waggaa 5? Ammallee ka micattii shamaraallee na kunoo tana. Yaaboo. Laala ijoollee kunoo kan agarte. Tun intala shamaraati suuraan isii tana.
kunillee micaa ka waggaa shanitti ka torbaati. Ila kun suuraan isiillee kanuma jedhan. Kun suuraa isiiti. Amma qoy. Nama isii sibira jira amma. Meetti kenna. Inshallah sakin kenna. Mare amana isin ilman Oromoo wali rakkate ilman tun sanyii Oromooti. Baasa ajittanaan jette an ilmoo namaa baasee waan rusii qabaati. Wallahi dhaadattee ilmoota ijoollee kana hin ajabu baasi shaara jirti. Yookaan mootummaa kennu. Subaadha jettee mummurii ijoollee kana subaadha guurinaan jette walla. An ilmoo rusii qabu mee asirratti waan si gaafadhu asirratti mee amma fakkeenya isiin tun mallaqa dhabdee rakkattee sitti dhufuu saalfatteeti moo rakkinni isii rakkinna mallaqa dhabdeeti moo rakkinna biraa qabdi mee ati akkamitti ilaalta garuu akka nama. Wallaa rakkinna mallaqaan qabdu ani jedhee gaafa siin baatii lama keessaa bara sadii ejjatti. Wallaa mallaqa kee hin ajamu ijoollee matee keessu hatta ijoollee naf fiddeen. Fuullo ani ijoollee matanaa qabaa itti fida isima mallaqa siitu ajamu ilmaa ufiitistaa deemtu jedhee dadhabe. Rakkoo mallaqaa wayiitu hin qabdu amma garaa jalan gara wallaa isin ijaasaa namaa deemti jedhanii olii gadi himani. Eebadu manu itti buutu dadhabne malee wallaa waliin hin qabne bakka isii itti buutu hin argine. Isin ilmaan tan osoo hin genne biyya galchi haqa namni tola biyya namaa galchee haqa gaafa tola asi kadhannee dadhabne. Biyya namaa galchanii ammoo ilmaan tun itti seenaa taate akka rakkinna gaafa asitti dhufa aduu kana hin geessu yoo asi karaa baatanii ka argitan taate namni asirratti haqa gurraawwan guddannu kana dhaga'u. Yoo ka argitan taate qabaa isin deebisa ilmaan tana nurraa haa fudhatu yoo asitti furanne gaafa biyya galte nadaamaa wayiitti taate ilmoon tun garaa dhadhe. Seenaa wayiitti taate nullee hagana waliin gubannee wallaa waliin rakkannee jireenya ammaa kana keessatti jiruu biyya namaa keessattuu jireenya ammaa kana keessatti kan namni hundi beeku. Waliin hagana rakkannee haqa gaafa biyya galte garuu seenaa hin baane ilmoota isii dandeebiin hin jiru. Wallahi dhugaa keete yeroo ammaa kana keessatti ilmoo lama daa'imman lama gartee namni yeroo amma jiruun badda keessatti guddisuun baay'ee namatti ulfaata gartee baatii jaha guddiftanii sin rabbi isinirraa haa jaallatu agartee yoo isileen dhabamte agartee haalli jiru agartee jaarsaasitti himnee agartee waan qarqaaramuun qarqaarree agartee akka biyya galchinu inshaallah sana isinutu isinirraa godha. Inshaallah ati agartee guddifte rabbiin jazaa keessiif haa kafalu beektaa isiilleen garuu amma isiin amma ani kana shakkise isin maantunuu wayi matama qabdi yookaan fayyaa qabdi wayi dhibee biraa qabaatte moo yoo yookaan daa'imman tun ishii ta'uu qabatama ati wayi ati beekte jirta namni akkamitti ilmaan lama gatee na ilmaan aga naga ijoolleen tun kun waggaa shanii kun waggaa sadii guddattee jirti. Kana rabbiin khayrii haa godhu kaa inshaallah agartee yoo jiraatte. Wallahi ijoolleen ta'iiti takka illee nama isaa biyya kana gaafa hatta isii dhabamte kana bibbila dhabne malee nama isii beekutu hatta mucatti wal darannee bichaan nama isii beeku kan nuti beeku jira sunillee bilbila dhufatee dhabne malee ergasii dhabneeti isa qabatu isaan inni nurraa dhufate bilbila kana akkasitti dhabne malee ilmoo isii ta'uu isaa bilisatti ragaa qabna hatta warri nuu biyyaayyuu hin beekan ilmoo isiin dhadda biyya kanaa qabdu. Isinoo abbaa ilmoo hin beektanii abbaa ilmaan tanaa hin beektanii. Abbaa ilmoo wallaa hin beennu abbaa ilmoo hin beennu. Isin jaartii ni kaati. Jaartii ni kaati jaarsa ni kaa biyyaa qabdi. Ijoollee lama qabdi biyya irratti ka bilbila haan dubbisneetiin biyya irraa dubbisneetu jira jaarsii ciitu. Balaan biyyaallee lama qabdi. Biyya irraa ijoollee lama qabdi jaarsa ni kaa irraa kanarraa ni kaa qabaachuu Allahu aalam. Astaghfirullah. Bakka sammuu wada dhiisaa bookan wareeroo bayyaan qabduun si'a kun hojjara suuraan ka isii kana. Tajib warra wanta hoo beeyta nama duraan isi wal isin barsiise kana kamittu kana maqaa isaa hin beeytu biyya isaa. Namichi duraan nu barsiise Mustafaa Qaasim Baamlee jedhaan naannoo kennaa bilbila nurraa cufatee dhabeeyani. Mustafaa Qaasim Baamlee isa wal nu barsiisee nurraa bilbila cufatee dhabne. Mustafaan kun naannoo keessa ni kaasii wal isin barsiisa kun? Naannoo kenna. ما إن بالبلا وما شفت رأيت أيب. إيشي توكيرا بينا تين دولينا جرا كي آخر نقطة كذا تقول لنا مركب ليسا بسيط أمي إيمان تنام كونه ساقطنا إن ده كان أبجد نقطة كذا. لا ولا قوة بالله. أتلي أما سيجولك أبدامي. يجولك أبا والله. أتلي جولك أبدا إلمان أماتون جولة سادي قدوة جم ساكنة كيسة أنا ما وجه.
haati wajjin asitti ilmoo tokko qaba biyyarraa wajjin ijoollee sadi qaba ani tajaajila asitti as bira dabree ijoollee biyyaatu hoo ka'anii abbaan manaa fi ijoollee biyyaa horataatiin asitti mana kana ufuma masruu hin dandeenye wallahi inni biyyatti ilmaan afurii horanna biyyarraa ilmaan sadi qaba ani asitti ilmoo tokko qaba. Haadha osoo ijoolleen tumme bakaaluu baattee horitti agadhe ilmoo biyya tokkootiin dalagaa barbaadatuu danda'a wallahi inni haadha biyya kanatti kiraa manaa kireessaa. Ilmoo kana mana kana guddisaa ilmaan xambaa kana guddisaa biyyatti ilmoo qabna ilmoo sanii waa buusuu hin dandeenye ruhii keenya biyya kana tajaajiluu hin dandeenye. Kalas yaa ilmaan Oromoo agartee ilmoo tana furmaatatti godhuu qabna ilma ijoolleen tun nama lama jarillee agartee yeroon kun yeroo dalagaa hin jirre yeroo namni mana gadi bee waa takka dalagachuu hin dandeenye baatii tokkorraa kaaftee aga baatii jahaatti obsaan guddisee jirti anama agartee uf dadhabee jira waan godhu wallaalee jira dhagaafadha jedhana waan godhu wallaalee anillee asii ilmoo qaba dalagaa hin qabu ijoolleen ammaa tunti anillee asii ilmoo tokko qaba tan namaatu abbaa lama kanaafuu natti ulfaatee mala itti naa mala isiillee naa barbaada isiillee akka nama hiriyaa tokkotti keessan balqitti warwaadaa dhaqee dadhabee jira yookaan agartee isi yeroo itti bilbiltee waa siin jette waan siin jette qabdi isiin amma. Diisee dura anuma sobbii hin dhufaa qofa jetti haasee an ilmoo durbaa hin hajamu ta durbaa gudduta ilmaa fiirraa fudhanaan jette gaafa boodaa jette gaafa dhufatu jirtu. Ani ilmoo hin qaba biyya kana abbaan kawfiitu dadhabe ati haati ilmoo akkam taate ilmoo sirraa fudhaa jedheen. Gaafni bilbila lammaffata yoo ilmoo tana yookaan fuutee ciccirtee subaadha haa battu amma namicha dhufi kanaan ciccirtee subaadha haa battu yookaan mootummaa haa kennitu yookaan namaa haa kennitu. Yoo kana tartee mucaa kana kan amansiisu taate ana dharraa bilbila birii dhibba qayyara jette guyyaa lama sadi yoo bultu cufatti kanas bilooki namoota imoo irraa waasaappi irra bilbila cufadha kanamaati itti dawwali haadharraayyuu jette imoo qara bilooki namoota kana hundaa hin guba jette hin gubde akkasuma amma bilbila isii hin qabdan jechuudha amma isin biyyarraa nuu kenna wayii kana namni dhiirarraa hin dadhabne bakka akka itti kanaan nuu daawwatanii nuu kennanii nuu hin jira sun akkana jibba. Taji mea mati furmaanni atiyattu mea maslaati mea ijoollee nama Oromoo kanatti mea maal dhaamatta waan dhaamattu qabda. Waan dhaamattu yoo karaan baname na haa gargaaran yoo rabbuma sodaatan yoo ilmaan Oromoo wallaa'e nuu birmadhaa biyya narraa galcha yoo isii argitan karaa baatanitti isii naa qaba deebisa ilmoo ofiiti narraa haa fudhattu waan biraa hin hajamu ilmaan ofii narraa haa fudhattu ani birrii isii irraa hajamu ilmoo namaa walii akka banne bana kadhan. An ilmaan namaa irraa hajaan qabu narraa haa fudhattu an ilmoon kiyyaa bartee taatee biyyattii bartee taatee jiraataa jirti an jaraayyuu tajaajilu dadhabe hatta asitti ilmaan sadii ilmoo kiyyaa walii horataa biyyatti ilmoo kiyyaa waan tokko waan buusuuf hin dhabe ani ufii kiyyaa gabbayee alaa hin dalagu jaarsi kiyyaa yoo asiin deebe tuun kiraa manaa tuun wajii ijoollee tanaa namu ilmoo manaa qabamee namni ilmoo qabdanii ilmoo guddistan dhagaa gurratti haga ulfinna ilmoon biyya kana namatti ulfaattu kam abbaatu. خلاص أبشر أقرتين والله يسيك أركارا إن شاء الله نتلمان ورما أقرتني وربي خنا كيس جراتن إن شاء الله دائما تنوان برالك وثوقر شيء دبا اللي بوفني أقرتين أمباسي بيسفني أكا دائما تنبيقل كان أقرتين سنو تقرتين كيسا مريانا سان أقرتين جروبي بوفني دبنا جدي مي أبا وراك كيسا تكني أي شيء شوفك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أكم نجستني. نقال الحمد لله غلط ربي. الحمد لله نبي نقوم بالله. واي المولد أنا يا وأكمل جيتن كنا. أيه. أكنا راح مو يسينو بتجرتي أنا حاجة بيجاني بالبلاجرة. أيه. بالبلا إسي أبليان إسي نما سدي بالبلاجرة. أبليان مجتي هذا الموت تلا. أبليان أيه هذا جولة أنا. أيه. أبليت الموتو تمام بلو دفاتو. تمام بلو دفاتو. إيه أبليت إسا. إسي. أيه. عبد الرزاق كبير. ها؟ عبد الرزاق كبير جدا. دربيتش إسيمو. أبدا ميكائيل ما أديرا جيش المبيرا سيا. علمي أبيرا إسيم إن مكان إسا؟ عبد الرزاق. عبد الرزاق هيه. إني إسات الله ميجرا. غارا الدوما تيتي ميلي جيشار. هيه. أبليت الله يوكان بالبلا يونا شفتا نجلا شفتا. هيه. يوكان الموتو يوكان برنجيرو جدا. هيه.
Akhira dadhabee itti dhiige galle. Hayyee. Abba namichi amma wanni nuti goon jiru waa takka illee isiin illee wanni illee bilbilallee itti bilbillu nu jalaan kaakki yoo itti illee barreessinu nuun deebistu. Hayyee. Akkasii haanji godhii naan jedha. Hayyee. Isiin ammoo jissi naan jetteeti dubaala jissi naan jette akkam godha ilmooleen tun mootis dhiiga namaatis teessanii akkam godhaa jedheen. Hayyee. Akkasii haanji godhii naan jedhe obba lammichi jecha. Hayyee. Amma akkam godhaa jennaan akkana naan jetteeti isinillee akkana jettanii jennaan nu as jiraattee wayii isirraa fudhachuun dhabne biyya sanii humniti nu galchitu jiru humnan qabnu achirratti galfachuu fi kana booda wanna tokko waan godhuun qabuu jedha. Hayyee. Amma obboleessa gaafannaan obboleessi yookaan bilbila biraan jiru jedha yookaan. Hayyee. Yookaan barbaannee sirraa fudhanna jedha. Hayyee. Walumaa gala dadhabee dhiisee amma gara warraatiin illee. Ajib ati gosa keetii fi maqaa warra keessaniiti himachuu dandeetta? Maqaa keetii fi maqaa warra keetii gosattee dhaloota keetii dandeettee himatta? Kiyyamu. Kiyyamaa fi mallareen ani abbaa ijoolleen bira jirtu. Hayyee mee himi ati yoo akkasaa agartee biyya dhaalee wal beeku jiraate agartee haddii allaalee. Sultaan kaayoo nuureeti biyya maqaan. Sultaan kaayoo nuureeti biyya maqaan. Sultaan kaayoo nuuree biyyaafoo eessa? Biyya arsii lixaati. Arsii lixaa nagaa. Aanaa dodolaati. Aanaa dodolaati? Yaanni. Okay. Kalas mee amma ati falli ati jettu agartee obsa fixannee jirra isiilleen kun jaartiteetillee dubbisee jira. Asiiyyuu ilmoo takka qabnaa dalagaa hin qabnu gizeen kun agartee giza harki nu qallatee amma fuma ijibbaannee dura baatii takka raga baatii jaa guddifnee asiin geennee jirra ilmooleen tun ilmoo nama lama amma hin dandeenye amma isin akka nama tokkootti furmaata nu godhaa jettan. Kanuma jibbannaa ilmooleen tun yaa ilma namaa waan taateef fala tokko itti barbaadanii isii kana bakka argamtetti itti barbaadanii akka itti deebitee ilmoon sultanii miti jennaan yaa Oromoon guutuun falattaa dhawu. Ani xiyya bichaa miti ilmaan tun ta'a Oromooti. Ani waan ittiin dhuguun qabu ifaa manaatu waan kafaladhuun qabu sababa ijoollee kanaatiif. Affaadhaatti bita anan itti bita hin qallaba hin dandeenyaan ijoolleetti yoo waliin guddisu. Waatii jaamma. Jaarsa biyya kanaatti jaarsa riyaaditti yoo himtee jirta ati waan kana nama beektutti. Jaarsa biyya kanaatti himtee jirta asin dura jaarsa magaalaa. Jaarsa biyya kanaatti yooti abbaa irraa dhaban ilma abbaan qabne maal goonaa naan jedhan. Akka dura baati riyaadiitti himee jiran. Maas hin jedharre? Abbaa itti nu barbaadii takkaa garii itti nu barbaadii naan jedhan. Akka ati susii dhageettetti abbaan daa'ima kanaa biyya isaallee hin beektanii? Kajoota na dhalche. Biyyi isaa Jimma jedhan. Jimmaa? Kun dalagaa. Biyyi isaa Jimmaa? Abbaan ijoollee kanaa Jimma jedhan. Hasbun? Gandummaa amma kun agarte. Hayyee badaboo? Jimma nuun jedhan abbaan ijoollee kanaa. Maqaan isaa hoo eenyunni? Habiibuu Naasir jedhan. Habiibuu? Suuraa isaa qabdanii? Hin qabnu otoo qabaannee qaramaa kana ibsinu. Biyyi isaa Jimma ta'uu qabatama beektanii? Jimma jettee isitti jedhee waraqaa barreessee niimoo irratti eega dadhabdan jedheenan eega isii dadhabdan maqaa abbaatii fi ganda isaa guutuu nuu kennaa jedhee warraan. Hayyee. Maqaa guutuu nuu kennuu dadhabdee jedhame kalas Habiibuu Naasir jechaa malee. Habiibuu Naasirii? Habiibuu Naasir jedhama abbaan ijoollee akkana jetti jedhame. Habiibuu Naasir dhalataa Jimmaati. Dhalata Habiibuu. Ajiibuu Naasir godina Jimmaati. Godina Jimmaati. Mijatti immoo Arsii Asallaa Leemuu Bilbilaati. Gandi ammoo Woqeenaati. Gandi isii hoo maa inni? Woqeenaa. Woqeenaa. Gosa isii hoo beektaa? Wanke. Gosti wankee? Wankee. Gosa isii hoo gosa beektaa? Gosan beeku. Amma kun sababa gandummaa kana ilmoo abbaa lama gateetumaan agartee isillee wajji qaanfattee addaan baate jechuudha.
sama aduma baatiin meeqa maa baatiin argitu baatii baatii lama eegee dadhabee baatii arfaffaa keessa gandarra deemee ijoollee ta'anii ta'an kadhadheetiin maqaa warraatii fi ganda warraa lakkoofsa warraa argan. Hai ajibu hojii keenya amma jarirtu lama irraa ni kan qabanii. Wallahi obboleessi ni kan qabdi jedhee natti. Biyyarraallee mi'attiin jaarsa qabdechaan dhagaye. Jaarsa qabdi ijoollee lama qabdi. Biyyarraallee lama qabdi. Ijoollee lama qabdi. Hai zaytuna hojii keenyaan dhugaa yoo obboleettii akaraa yoo gurri keessa dhagaye. Waa takka sirraan barbaannu yoo zaytuna na dhagaye. Abbaa mamicaasan abbaa ijoollee tana lamaan dhalchitan agarte. Maqaa isaatii fi suuraa isaatii fi biyya isaa agarte silaa biyyi isaa jimma jedhanii suuraa isaatii fi gosaa fi suuraa isaa nu maxxansi. Sigalee. Zaytuna oo dhageette yoo gurri keessa dhagaye subhanallah auzubillahi min shaitan. Abboo kun waan cawaa namatti agartee bakka nuti agartee inshallah akka nama tokkotti yaa ijoollee ilmaan Oromoo agartee ijoollee mucaan kun akka dheet kun jaarsa jaartillee dubbisee jira. Ijoollee tana lamaan ji'a takka irraa kaasee gabaatti jaagutise amma guddisuu hin dandeenye agartee biyyanarraa haa galchanii rakkoo hin qabu agartee akkuma biyyanarraa galtu jireenyi hammaata jedhanii bira dhaabbadhaa. Ilmaan kun ilmaan Oromooti agartee anillee akka isin gatanii hin ganne ani kun amma haganaan ga'ee uf dadhabee jira dalagaa hin qabu yaatiin dalagaa hin qabnu mana teenna nullee asii ilmaan qabnaa biyyaraallee ilmaan sadii biyyaa qabnaa kennaafuu jeenyutti agartee jireenyi kiyyaa nutti hadhaa'ee jira agartee ilmaan kanuu qarqaaraa jedhan agartee dhimmi waan kana laata boo ijoollee warra yuutuubii warra agartee miidiyaa guddaa qabdan agartee yoo barbaadan keessan kotana qunnama lakkoofsa isaa isinii kenna guruupii adda addaa bannee agartee akka ijoollee tana irraa galchinu hadaraa. Ijoollee nama lama kun ijoolleen suuraan ijoollee kun jiran ayi jira. Eessa kaayee jawaalame. Jawaala eessa kaayee jira. Reefillee argisiisee jira ani agartee jawaala sanarraa fuudhani. Jawaalli fuudhamee jira ijoollee jedha. Suuraa hin jira reefillee argisee jira gisee lama irra deebi'ee suuraa ijoolleellee hin jira. Suuraa daa'imanillee hin jira agartee isin agartee warri waa mummuru kun agartee mummuraatu abboo kanoo barbaadan miidiyaa mattu beeysa miidiyaa guddaa yutti beeysa agartee ilmaan Oromoo. Ijoollee waggaa 5 fi mucaan dhiiraa waggaa 5. Mucaan dhiiraa waggaa 5. Ta dubaraa hoo? Ta dubaraa illee waluma bira kan walumarra dhalatanii. Agartee ijoollee waggaa 5 fi waggaa 4 agartee wajji rakkadhee jira na qarqaraan irraa galchaachuu jira agartee. Jarana bakka jirtanitti agartee guruupii hinaa keessan kottatti nu dubbisa guruupii hinee qarqara maa dhibba takka hin buufne yaa jamaa dhibba takka buufnee ijoollee tana yookaan isu ambaasi mattuu kannii ambaasi maan akka biyyaa galchuu hoo godhan agartee amma qooy osoo biyya hin galchanii amma akka do'oo keessan galchan ni hayyamamtanii. Maal goonanu beeksiseedha safaaratti illee biraayyuu safaara beeksisee safaara wajjin osuma marii goonu karaa kunutti fara. Yaa'anii amma ati akka isin qarqaaraattu kana mee akkami haala kamii isin qarqaaruu barbaaddan daa'imman kan amma micaan abbaan daa'imman tanaa ijoollee jimmaati. Amma ajiibuu amma maqaan ajiibuu kun amma ajiibuu naasir jette. Ajiibuu naasir ijoollee jimmaati. Ajiib isin suurama isaallee namni beekun jiru ijoolleen hiriyyaa isii isaa kabeetan takka illee hin jiru. Injiru wantoon suuraa fi maqaa ganda guutuu nuu kennaa jenna wanni isiin nuu kennite kanumaa jedhee warri isiin nuu kenne maqaa kanaa warra isiitti nuu kenne warri obboleeyyan isii jecha. Ilmaan Oromoo micattiin tun isin magaalaa riyaa kana keessa baatettanii shakkitan moo isin asuma keessa jirti? Wallahi hin beekne kana asuma keessa jirti asuma keessa jiraachuun ooltu. Isin jiraatte haga bilbila isin cufatte baatii meeqa geetti? Baatii afurii. Oke bilbila jufan. Gaafa sadaffaarraa cufattee yaa sadii jechaan. Gaafa baatii sadii akka isin akka bilbila cufattee baatii sadii jechuudha. Way biyya galtee garuu? Wallaan beekne kanuma waa'ee. Duudalle wanni takkattiin isin beektan bara. Tokko
bilbilanii kuma hin qaban obboleessaa jireenya ni jirti. Jireenyuma jirtii mi garuu? Ni jirti obboleessaa walii bilbilan. Bilbila isaatu sii kenninaa. Dhuftee haa fudhattu sanbatuma kana naa eeggadhu jedhaa ture dura. Laa ilaaha. Ni jirtu jireenya wanta tokko wanni siin taatan jiru. Jarana ajiibuu jimmaa jarana warri intalatana jee lafti ramadaana rabbi sodaadha agartee warri makka jiraatanii jidda jiraatanii riyaad jiraatanii warri sodari bakka jettan intala agartee zeytuna aynuti bulloo difaato zeytuna nama maqaan isii zeytuna bulloo difaato ka jedhamtu yoo beektan rabbi sodaadhatti haadha ijoollee lamaati wanni biraa haa ta'u lakkoofsuma kunoo micattii daa'imaa micattii shamaraa ta waggaa afuriiti laala suuraan isiillee kunoo kana ni agartaniimi kun suuraa ka isiiti tuni haadha tuni micattii waggaa afuriiti micaalleen kunoo asuma jira micaalleen kunillee micaan waggaa shani kunoo laala abbaan ijoollee tanaa ijoollee jimmaa jedhani agartee walirraa ani garuu hin beeku walirraa nikaa qabaniif qaama isaanii addaan hin baafanne garuu kunoo isiin tanaa zeytunaa bulloo difaatoo dhamti godina arisii asallaa leemmuu bilbiloo gosti aanaan maa inni aanaan leemmuu bilbilooti gandiyoo gandi kunoo gandi isii wankedhan warri beektan jedhan bakka jirtan mara abbaan ijoollee bichaarraa barbaanna abbaan ijoollee tanaa bichaarraa barbaanna rakkoo hin qabuute gartee yoo sababa gandummaa kanallee wal hiitan rakkoo hin qabuuti furmaata ijoolleen tun yoo dhageette zeytuna yoo rabbiin gura sii kenna gartee kunumaa mite gartee dura irraa beekteellee ijoolleetillee gataettee wannaan ta'iniiti as deebiiti abbama ijoollee qofa mucaan jimma jedhanii maqaan isaa ajiibuu naasirii jimma nutti himanii mucaanoo barbaadde ijoollee fi biyya haa galfatu kana barbaanna waan taateef agartee as bayitii sun sodaatini as bayitoo barbaadde kun okkootutti keessan dubbadhuuti lakkoofsa mucaa warra isaa guutuu nutti himanii agartee akka daa'iman tanaaf furmaata goonuu gabbayii dubbadhu aboo akkas kaa rabbi kayrii haa godhuuti kalas agartee kana jaarsa biyya kanaatiin mari'annee ambaasiin mari'annee akka daa'iman tun biyya galtu hingoona kaasin galatooma baatii jaa guddiftanii jettan rabbi isinirraa haa jaalatu agartee ammallee akkuma duraan qabdanitti qabaate agartee rabbiin jazaa isinii haa kafalu ammaaf bakka furmaata goonee keessa oli dachane guruuppii hinee agartee maa osoo riyaaluma dhibballee kana jedhan agartee hafaazan osoo agartee hafaazallee osoo kennanii fi amma giseen kun ni beektan jedhan ilmoolee lamamee ilmoolee ijoollee guddoo tana laala jedhan kun amata shanii kun amata afurii jarillee ilmoo asii qabanii dalagaan kan jirre kana agartee haadha kun jaartii isaallee kun bira jirti dalagaa hin qabanii wajji rakkannee jiran qarqara ilmaan kun ilmaan oromoo ta'anii agartee rabbi sodaadhate agartee guruppii boodanii hin agartee lakkoofsa kee illee barbaade hin maxxansa abbaan barbaade dhufee si haa qarqaaru lakkoofsa kee kun booda asirratti ni maxxansa lakkoofsa kee ni maxxansa abbaan dhufee si haa qarqaaru nuti immoo agartee kalas boodatti agartee jaarsi biyya kanatti lakkoofsi isii ka 86 kan wote kana kudha ja'a akirri kudha ja'a kan siin jiraannu bilbilaa turte yaani waasaatti illee fuldee lakkoofsallee ni cufan. Okay, zeytuna bulloo difaato jedhamti zeytuna bulloo difaato kuno. Akkeessa kammoo kabaamantu Khadijaa Abuunaa jetti. Khadija kanamni marti beekun Khadija Abuunati. Akkeessatti kabaamanii Khadijaa Abuunaati. Khadija ammoo Khadijarraa dhuftee zeytuna bulloo difaatooti. لا هاي ولا قوة إلا بالله يا جماعة كنوا تنجولت إسيتي إسين أرسي أسالا دا أبان والرئيسي أبان جلتنا جولة جماتي أجرد وان جرت والهيت والأبده هم بينو إن الله كبيجال إسي كوبا هنكابو وجولة لمن قتي براتري إن جمّا دا إسين أرسي دا سبب غندوم ما كان لتواني هم بيكو لا لا جرنا كنوا يا جماعة وجولة كنوا تنا لا لا أجرد isin tana warri karaa gabaabaa isi warri beeytan rabbi sodaadhati koota akkasan dubbisa agarte warri osoo dhageettan lafti ramadaana gizee akkatti jiruun qaalee kan agarte rabbiin agarte rabbi dhukkuba kana najaasin haa baasuti yoo isii beeytan abbaan feetan kama fedhe haa ta'u
yoo isin bira dhukaattee jiraattelle intala tana koottaati as baasaa nuun kun nama rakkin asii guutuu hin gaafanna agartee waan biraatii miti agartee abbaa ijoollee qofa irraa barbaanna mucaa warra isaa warra gurbaa irraa barbaanna akkasiiti jara koottaa keessa nu qannama yaa obboleessa kiyya atis galatoomi hayye rabbi nagartee jazaake rabbi siyaa kafalu agartee ati akkuma du'aanitti qabe ijoollee ammallee agartee dura asiin geette ariifatiin itti rabbi jazaake siif haa kafalu inshallah waan formaati walitti chaara ko qabu ayye jara na dhageettan mee gudii akkana takka dhageettanii beetan mee gudii maan akkana ni jira daa'ima lama namarratti qabaa kennattee namarratti gattee biraa tarte daa'ima lama qabaa namarratti kennattee biraa kutte jara nagartee haga ammaatti hin deebine kunoo gartaa hin deebine sababa gondummaa kana walii kan hin beekamu abbaan daa'imanii jimmaadhaan ajiibu naasir jedhama maqaan isaa ajiibu naasir dhalataa jimmaati ijoollee jimmaallee ajiibu naasir kana yoo beektan yookiin yoo keesii walii balbeetan koottaa qunnama koottaa keessan wal qunnamaatiin dubbadha agarte dubbadhaati rakkina jiru agarte yoo wannaan taane lee barbaade rakkoon qomu jetti nikaa goona ati biyyarra jaarsa qabdi biyyarra jaarsa qabdi ijoollee lama biyyarra qabdi jallala agarte kana amma agarte waan rabbiin fide kawade nu bilbilasa nutti kalas yoo nutti bilbilina kuni waan baay'ee nama gaddisu waan baay'ee kana miidiyaa nawaasa agarte dhaga'ee seerri agarte wallahi dhugama nafsee nama lamaas nafsee ijoollee oromooti agarte oromoodha agarte nafsee ijoollee guddootaniin agarte saasarra hin geenne akka gara biyyaa galtu yookaan abbaa itti barbaadu agarte yoo duraa walii kanillee yoo waan ta'ellee hin beekne kanaafuu micatti zeytuna bulloo difaatoti maqaan kee sigala zeytuna bulloo difaato asbayti dubbad bakka fes jedhadhu asbayi dubbad hala waalaikum salaam ana isa sobe ne mara kanare ajibu jimma jedhama ajibu naasir jedhama hin beeynu isi warri wal beeytan wal quradhaati akkuma beeytan ganda keessan wal quradhaati me suuraan isaa wanjira suuraa isaallee qabnu jaan yaani lakkoofsamaati isaa barre amma kun micattiin guddisa namatti kenna agartee kun warra ijoollee namaa guddisu achumatti kennan malee hin beekan warra walii hin beekan micatti immoo jaarsi isii jimma ta'uu qofa beeyna malee maqaa isaa beeyna malee suuraa isaallee hin beeynu ganda isaallee hin beeynu waa takka hin beeynu jiranii bara egaa kaa mucaa tokko fudhanne ishii galmanii waa gore hin guddinna ayyaago kuni waan qalladanii miti ilmaan abbaa lama sababa gandummaa kana irraa bahe isaallee hin beeynu amma muciyoon namni maatii muciyoo kun jira kun muciyoon mucaafame beekuu dandeessi haala kanaan hordofamee yoo argame malee haala fiidoo fakkaan jiramu isaanii rakkoodha jettu osoo danda'ame muciyoon sun osoo siin deebite suuraa mucaa kanaa fuunee lakkoofsa maatii mucaa kanaa fuunee yoollee immoo suuraan dhibame lakkoofsa maatii fuunee ijoolleen jimmaa akka salphaa darbuu dandeenya jechuudha mucaa sana jechuudha si galee lakkoofsa amma isin ajiibuu naasir ka jedhamu akkuma barbaaddan agartee haga godina jimmaa kana aanaalee gandaatti wal qoradhaa amma isin ajiibuu naasir kan nuti beeknu hedduu jira sii galee kabe isuma kaa mumkin mee suuraa darbi kaa ati jaafii dhaami jirullee ni jira kan biyya galee ni jira jiini dhaqee moosii jechuun ni jabaate fakkeenyaaf kan daa'ima mormu ta'e hin kaysiisaa kaa waan baay'ee nama kun nama sii galee ajiibuu jimmaa ati meeqa beeyta ajiibuu naasir ajiibuu jimmaa afurin beekan akka biyyatti jechuun ajiibuu naasir nama afur beeyta ajiibuu naasir kan jedhamtu jira ajiibuu niyyaa kan jedhamtu jira ajiibuu fakkeenyaaf hin jira jettuu maqaa fakkeenyaaf namoonni hedduu maqaa bareecha maqaa abbaatiif jiree sii galee namni kana hedduu addaawwannaan ta'u ajiibuu naasir kan jedhamu hedduun beekanii mee amma isin wal qoqqoradhaa ati agartee
warroonni wal qoqqoradhaati ajiibuu naasir kan jedhamu kun warroon dhalaa arsii lamatti lama dhalaa arsii fuutanii ijoollee lama irraa qabdan keessan deema godina jimmaa aanaalee gaga gandaatti wal qoqqoradhaame Ingoran nama keessan gruupii fi ingorannaa ijoollee dullee walitti hin qaban inshallah. Ijoolleen teessanii ijoolleen warrabbaa jifaarii agartee warrabbaa jifaarii jedhanii dhageessanii jirtanii ammarraa gruupii buusaa isi warri miidiyaa gibee dhagaa. Akkana kana jaafii kottaanii gruupii jaaranii walii gruupii ijaarree ijoollee teessanii ijoollee teessan isaatii ammarraa lakko. Beeki yeroo ammaa kana namni ilmaan argachuu hin qabaane wani gachuu dhaabbii namaan jiru. Sigalee warra sammuu rabbiin kollate immoo. Wallahi dhugaadha. Mirga lammummaa baachuu qabnaa kun keenya waan ta'eef dirqama gargaarree barbaaduu qabnaa. Gama keessanii dhaamiiti gama dhaamsanaa mashaallah. Gama keenanii barbaadnaa isinillee miidiyaa warroonni miidiyaa gibee gama jettan kootan qunnama barbaada mucaa barbaada. Agartanullee asii waan jiruun hin barbaanna agartee kun waan hin taane sanuu ilmoo lama ijoollee waggaa 5 eegatu jechuun uf walaalu agartee. Kun ilmoonni gandummaa waliin faalletu sigalee ilmoonni gandummaa walitti dhufu warroonni sammuu qabu namoonni baay'een kan warra qabu jimmaan keessaa kan nuti achi qabu jira. Ati keessaa kan nuti jimmaa qabu jira. Hin jira nuti warra walii kee waluma ilmoo wajji ka walgata kan dhageenye kan. Maaliifuu hin barbaanne kana keenyaanis gargaarsa waan barbaachisu ijoollee sana ni goona kana lammaan ayyee guruupii ni walitti finnee waan jiru hunda gochuu dandeenya inshallah rabbi khayr eegu. Hayyee akkasi hayyee galatoota. Warroonni bilbiltanatti bilbila warroonni qabatama yookaan ajiibuu naasir beeta qofti bilbila bakka sinigale yoo warri ammara nam takka bilbiltees siin arrafa dhugaa rabbi. warri ajiibuu naasir beetuu fi warri zaytunaa bulloo difaatoo beetu qofti narra bilbili bakka narratti bilbili waa takka natti bilbili bakka haasuuni kanuma ajandaan biraan jiru isinillee ijoolleen ta'e arsii bakka isin ijoollee arsiillee isin bira haa jiraattu bakka fete haa jiraattu agarte micatti bitana maqaa micaa irraa gaafannee ganda micaa irraa qulqulleeffanna icatti as baasa ka ilmoo mee nama kanallee yaada yaa nama kana yaada namni kun mee ilmoo nama wajji mee ta'u fiigeeti ilmoo nama guyyaa lama ni guddiftaa mee dhugaa rabbi guyyaa lama jaa takka ni guddiftaa ilmoo nama jireenya kana keessa jireenya yeroo namni agartee waa takka hin qabne dalagaa hin qabne kana keessatti mee itti yaada isillee waan caara kana kun isin dhaqqaba rabbi sodaadhaati agartee lafti illee ramadana agartee intalattee as baasa warri micattiin bira jiraatte as baasa warri intalli bira jirtu as baasa yoo beektan ijoolleen arsoo jiraatte as baasa. والله يسيب سوابه ورب الكعبة يسيب سوابه يو إشين تكون قرتله علي هاي بلوسان كتير يو إشين تكون قرتله أجرته نم الان تولال تونا إيه كان أنا بالبلكون سا مالي سا أنا هلو وعليكم السلام ورحمة الله أمين قلنا دي دلوقتي Amini. Anu mai su maza tille jachike salalte na tasu rada sila jawala kesa. Ani komanti mitijedi barra an jawala sharia kesa basiti nila tille vise. Ummanni si abbo jimma kana garte oromoonni xinnaataa garte ummanni silaalu jiru kun abii gannaadha ko sagalee isaa fuudhu ummanni gartee diqaalaa baay'ataa ko diqaalaa naalaatullaa yalee faldu waahe maal obboleessa koomantiin ajjilan barreessan ilma dhiiraa nu ergaa safuu akkanaa kana xiqqisuu ummanni safuun beeyne maal yaboo ati maal goota koomantii nama gowwaa laaltee aaruu hin qabdu jedhi nama koonu isaanii fuudhu kubsachuu turre barnu gartee jimma wanni jedhamu kana gartee oromoodha gartee waliin nyaanna waliin duwina kenna jenneeti waliin kubsachuu turre obbo gartee fida mannahaarratti gata mannahaarratti maafida mannahaarratti gata deebii immoo kadiiraa nuu kennaa intala fudhadha obbo jedhan immoo gartee xiqqooma isiin qaanfatanii isaan oromummaa wayinaa ta'e isaanii keessa hin jiru safuu beekanii ummata akka rabbisaan uumesaa kana dhuunfan jedhee ati nama dhuunfan jedhee mashita kan maal goota ummatu jimmaa kana jibbee jira yobbo ummanni wallaalan waan ummanni ummata gartee oromummaa wayillee keessa hin jirre ummata hirree rooyitu keessa hin jirre obbo ummataan
لا كذا قبض جدي كوني والله لا وان في البرسة وجناسين كمان أما أورمو تقول والكركارة ثم قرتي غروبي هنا إجولة الأورمو دا كتقل سلة أورمو دا كتقل سلة أورمو دا إرادة كنا جتون وان بريدة قرتي كاسان بين والله لا جرابر مالتا تسامين أمين كوني والله لا بر وجناسة أتنما والله أما ودونتكم وان سفات أني متيمكم والله لا وان تاتي نما كنا نولا لينكاتي مانكو تكوني والله لا سات وانا كنا سكايسا وان سفكات تواسي مانكو تبقى وان بيكواسي بقى كون وما بيكواسي نن بن وان بيكواسي إسرائيل تنقرتي أتما كنا بيكو انتو جلت ترجع من أولينيان من أولين أولو نو إشارة كنا أولين أولو ميك أتي جلت تربو ترى ويدان جلت كومنتي كجلت كومنتي لالو ترى والله لا نجابو مني والله لما أمما كما والله لا نجكمنو بيك أجنني ولينغتي كفينتانو تقرتي والله لا نجوش أمو ميكاني كيسا واجرا نجي أقاسي أتمنى والله جولن كنو جولن أغرتي أرسل تازو دولاتي أغرتي المولين موجرا كنجر أغرتي أفدت نمني باتي تكرر جا قدفني والله يا أفدت نمني تنفو جاي نتراجع لما أروم ولا نوملا تجراني أشرت ميمالي amma gababa daga ture dhaggeeffatu ture comment ture dubbisu ture amma gababa guruppiin hidhamee ijoollee galtee miidiyaa guddaa qabdu guututti dabalatee dhimmi kun akka lafa buune dhugaa garaana nyaate ilma namaa ijoollee nama baatii guddisuu miti mucaa tokkicha baatii tokko namni nama guddisu obboleessi namaa hin jiru jechuudha namni kun nama dhugaa sammuu qabu nama dhugaa hayyuudha namichi amma isaatti dubbiftee waliin haasoftu kun nama Oromoo akkanaan argine takka. Dhugaa yoo dubbachuudhaa ta'ee guruppii hiinee mucaan kun gartee ijoolleen kun ta'e ebeluutu dhalchee ebeluutu dhalee osoo hin taane yoo intalli sunuu karraa dheessitu taate ijoollee kana gartee guutii guuflee amma jaamsa magaalaa Riyaaditti illee himee hattaan ambaatitti illee waliin haasa'ee jedhe kun guutuun ogguu furmaata kennuu dadhabu mee maaltu itti dhagahama baay'ee natti dhagahamee ture jechuudha. Immoo gartee akka ijoollee Riyaaditti akka ijoollee Riyaaditti osoo hin taane akkuma Oromooditti barkaarsa guddaa goonetti ijoollee bare mucaa wanta irraa argadde bara kabaja guddaa godhuufi qabnaa jechuudha. Namni kun nama kabaja boriitu nama gartee achi kaayatani namni kun nama gaariidha namni ijoollee nama abbaafaat irraa dheessite baatii jaanama guddisuuf hin jira jedhee yaadu. والله لازم جبر وانت برا جرت جولن محمد يا روبيتا آدم محمد يا روبيتا آدم وبليس آدم يا روبيتا محمد نت مبر محمد نام بود فين أرجعني بيتا والله وانت جرا تتوان قرانا ما ياتو بيتا وجولن أوروما كل أغرتي ورا سبونم ما كابو ورا أغرتي سرتي jireenya guutuu beeku agartee osoo nu taate silaqaataa osoo nama silaqaataa waan biraa haasee darba baatii jawaabsanii fi agartee ammallee silaa dubbachuun barbaadudha wallaahi ani ilma namaa jibbu dubbachuu hin barbaanne naan jee keessa natti taasee ufuma dadhabee jee anillee asii ilmoolee qabaa jira. Beekta. Nuu irraa galchinaa garuu gartee waa baay'een nama harkallee waa'ee dubbeessa qabdilleedha dubbiin tuni akkuma ati jette gartee haasaa namallee laaluun hin barbaachisu haa ta'u garuu ati namni sun nama gaariidha nama boriif ol kaayatanii ati immoo amma dhimma kana tuyitiiftee jallisoo osoo hin taane ijoollee gartee mi'eessee gurgurtaa qabdu hundattuu dabarsitee dhimmi kun gadi fageenya yeroo muraasa keessatti akka furmaata godhatu godhuu qabdaa jechuudha. Inshallah ani waan danda'uun qarqaaraa kun amma dabarsee jira agartee abbaan barbaade dhufee keessan qunnamee waan danda'u tokko qarqaaruu ni danda'a. Akkasi ka agartee warroonni lafa deemtanii waan taate barreessitan wallaahi rabbiin si gaafata. Sigaa lafti amma martuu ramadaana qabna soomana qabna. namni isin amma isin safaatan kun agartee kaate agartee fidaatiin mannaraa jimmaa keessa gasatu kun bada yaa bada dhama agartee namni kun agartee ilmaan kana guddise Oromoo ta'uu beeka guddise malee wallaahi osoo Tigree taate eenyu guddisame qaasa ajjeesan darban zubaalatte jechuudha. Oromoo waan taateef dhugaa siigal. Kan ati warra ira deemtee fidaatii mannaraa jimmaa keessa kaayaa maayatan kunniin bora sammuun kee akka harreessiyaatu jechuudha. Amma isaa lafti ramadaana waan biraa hin haasofnu atillee waan si fakkaatu haasofte haasa'e rakkoo hin qabu beekta. Akkasitti agartee abbaan barbaadan kottatti agartee guruppii hiriinaa guruppii irratti hirmadha. Isin martuu shamarran keellallee bakka jirtan mara dhibba buusaa jootan bira haa dhaabbannu agartee. Itti maatta miidiyaa ammaa yoo emmenni beeke waan kun ilmoon lubbuu nama lamaa bar. Lubbuu nama lamaa bar. Sigale. Lubbuu ilmoo nama lamaa kan namni kun kabajaa qabaachuu qaba agartee. Sigale. Waan kan taateef agartee waan jiru isin qarqaraa isinlee warri miidiyaa guddaa qabdan kootan dubbisa. Isa agartee haala jireenya guutuu jala qabnee sila waan sila ta'uu qabnu ni goona. Arraba dhiisa. Arrabni faayidaa hin qabu naman. Sigalee arrabni faayidaa hin qabu sigalee. Arrabni faayidaa hin qabu rabsinaa waliin qeeqinaa.
wala rabsuun faayidaa hin qabu. Amma nama hedduu komantii gaa yaaltaniitiin komantii keessa waan biraa haasaa. Namni waan biraa haasaa komantiin kee waan biraa haasaa biratti kee. Lafti Ramadaan atillee wanta tun beektu. Yeroo kana keessa yeroo jiruu namatti dhaayi kana keessa. Yeroo namni agartee namni uduu ofirra eegu agartee sigale. Keessattuu beekan keessatti waan agartee naasiin borsaan si gaafata. Sigala guruuppiin hiina waan dandeenyu qarqarachu. Maa dhibba shantama qoonne wallaahi lazib agartee. Mucaan gaafa naas la'aan dubbachuu unumaa hin barbaanne humna kiyyaa ol ta'e jira boo. Humna kiyyaa ol ta'e jira. Takkaa daa'imman jiran addaan baasee hin beeku illee asii nama ilmoo qabu. Biyyarraayyuu ilmoo sadiin qaba asillee ilmoon qaba walitti minatti baay'attee dalagaa hin qabu jantii dalagaa hin qabdu. Unumaa uummanuma kaara baatu waan danda'eef irraa kafaluun takka hin qabu je kan agartee micattii sana agartee isii komii isii malallee sun taane osoo agartee warumdhaa sanuu beektee nuu kentee ofirraa biyya galchinee nu waan qarqaanin je kun agartee namni waan rakkoo hin qabu. Kana jechuun dhufaati kottaa nu qarqaaraa jechuudha. Sigalee ijoolleen jimmaa warri yala kana deemtanii fidaa manara jimmaatti galchaa jettan isin warra sammuu keessirrees hin dalayne. San rabbiin jazaa keessifaa kafalu waan afaanii baasesan rabbiin sii kafala rakkoo hin qabu. Akkasi warri yaada qabdan agartee ani booda yoo barbaade immoo lakkoofsa gurbaallee isinii maxxansaa dhaqaati qarqaaraa yookaan nuti guruuppii hina. Guruuppii tokkummaa osoo arsii jimma walloo wallagga shawaa rangeeshan guruuppii hine abbaan waan barbaade haa qarqaaruun ta'a. Kunoo warra ijoollee maa jirti ijoollee nama lama sinigalee ijoollee lamatti mana jira warri amma seentaa warri suuraa isin argina duuba deebi'aati suuraa inni jira laala yeroo hedduu argisiise suuraa intalaatii fi suuraa ijoollee ilaala kunoo suuraan isii kana ilaala suuraan intalaatii kun daa'imni ka isiitti ka waggaa 5ti baatii 6 agartee hin beektu daa'ima isii kana sigalee. Kunis ijoollee isii lamaan jechuudha. Ijoolleen tanii nama tarakkatte. Abbaan isii jimmaa macattiin arsiidha. Ganda nama jira rakkatan baatii 6 namni qarqara ture amma hin dandeenye nutti birmadhaa ijoollee Oromoo nu qarqaarachuu jira jechuudha. Nu qarqaaraadhaa jira laalame. Isin Oromoo waan jettan jedha. Isin Oromoo waan jettan jedha. Lubbuun kun kunoota macattiin ta'e intalaati. Tuni mijattiin ta intalaati jechuudha. Intalli ta intala. Lubbuu daa'imman tanaa ijoolleen tunniin agartee nama xiqqoodha. Agartee nu qarqaarachuu jira laala. Kana. Haala. Waalaikum salaam. Nagaa alhamdulillah. Aamiin walumaana. Beeyta ila kan siin bileeti beeyta abbaa ijoollee siin bira jirtullee sirriitti anis dhiyeenya illee nan qabanan beekallee beeyta ama wallahi marra isin argirreeyyu. Hayyee. Awwa rabbi sodaadhaati wanni kun waa ulfaataadha guruppiidha kun anis haga danda'e wallahi nan qarqaaraa namni rabbiif jedhee jechuudha ni ulfaata jiruun biyya namaa wajjinuu beeyna beeyta. Dhugaadha wallahi. Wallahi daa'ima sadiqiiti daa'ima tokkoof iyyuu gaa atis yookaan nam tokko irratti siriyyaa kee irratti ilaaltee arguu dandeessa dalagaanis tagadhaabate. Saa. Wallahi kun gaa waan kana rabbiif ni argatanii beeyta ilmi namaa beeyta yeroo ammaa kana wallahi diin beeyya ulfaataadha. Ammootu wallahi kabajamaa dhallee namni ammootu rabbiif illee jedhee haa sadaqatu ammootu haala aanuu fiitiif illee namni waan kana wallahi miyyachuu qabaa ilmoon ta'u isaa dhaadhaaf abbaa qabaattee ilmoo irraa zakaa baasanii jedhan malee ilmoo kana bada gatamtuu itti beeyta. Kana waan ta'eef kun wallahi guruppii ijaaraatii ni qarqaarraa kun waan rabbi ni kenniin immoo wallahi ni kenninaa guruppii ijaarii asis kun waan kana dubbatteen. Kalas wallahi anis waan danda'uun anis dubbadhee dhiisu wallahi waan danda'uun ni qarqaarraa jedhana wallahi lazii waan gara nama nyaatu jedhana. Kana oftallee qabuu nama ammootii dhiyeenya abu haadha namni guyyaa lamaa iyyuu nama bulchu wallahi ji'a lamaa ilmoo namaa ji'a jahaa ilmoo namaa horatu niiti. Kana waan ta'eef dhimma jiru hundaan iyyuu atis lakkoofsa sanaan naa dawwalii gara hundaan iyyuu waliin furmaata goonan siin jira kanumaan siif dawwalee amma lakkoofsa kee isarraa fuddeebees dawwalee. Hayyee bibi rakkoo hin qabu. Hayyee tole. Jarana wallahi rabbi sodaadhatii warroonni agartee waan kana beektan ijoolleen arsiillee bakki intalli kun jiru hoo beektan achuma jira bar dura jira suuqa jira hin jiru achira qola sana ilaalme. Agartee warroonni agartee beektan intalattillee warri beektan kottan bilbila. Rabbi jedhate agartee rabbi jedhati
rabbiin agartee waan isin barbada rabbi isiniif haa kennu rabbuma jecha koottatti woo isii beektan warri beektan koottaa nama jedhu warri beektan abboo kaas hin bilbina warra beektan malee eenyu warra waan ajandaa kanaa beektu mana irratti hin bilbilin kalas yaa biibi kaas nurratti hin bilbina kalas warri beektan koottatti qarqara hin kolfina koottaa guruuppiin hina kalas ana guruuppiidha anatu guruuppiidha lakkoofsa kiyyaa warri barbaadan gaddeeman jira achi lala lakkoofsa kiyya kun jira peejii alasin dalin jira lakkoofsi achi ani guruuppiin dha barbaadan keessan asmaatti ergaa lakkoofsa keessan guutuu ana sisti naqa kalas na hin dheen qaqqarra bakka waan qabnu riyaa nuti amma namni agate namni kun yoo dhibba kan riyaa lakkuma jechuudha haga tokko agartee masuu biyyaa tokko ni geetti qaltii siifillee wallaahi billaa siifillee agartee sawwaa bajaa kan keessa agartee siifuu sawwaa jechuudha sigale namni doolaara 12,000 kawai nama baasa miti asin dura doolaara 12,000 kawai nama baasa miti biyya kana keessatti agartee namni daa'imman affaaza bituu fi daa'imman tafiyaa galchuu waan namni buumite jedhan yoo walii yaadne dhugaa yoo walii yaadne jechuudha agartee ijoolleen tu ijoollee Oromooti mucaan agartee isin Oromoonis Oromoodha wallaahi ati waan fetaa sai lachuu Oromoodha ijoolleen tu lachuu Oromoodha alhamdulillah agartee Oromoodha waan taateef qarqaarree galchuu qabna bakka mi'aatti atillee dura badee jira kanatti hin qaanfatin maan goota kan qaanfatin kootutti dubbadhu kootu keessa nu dubbadhu hala waalaikum salaam nagaame jira alhamdulillah amin amin walmaanu ها والله يركض أبيتا أكاسي ربي كير يقول والله جروبي نكوتا تي كركارا جروبي أنا تو جروبي نكوتا تي كركارا